Chaanaalii Munaa jalaa fudhadhe sababa qaba wannan jalaa fudheefillee anaaf Munaan yeroo dheeraadhaaf ol beekna garuu na aarsitee yennaan aariisa itti ba'uudhaaf an chaanaalii jalaa fudhadhe maaliif jalaa fudhattee mucayyoontu amma durallee miidhamtee turte seenaa isiillee hin beektaa jechuun keessanii oolu ani sababa fudheef sababa qaba. Sababa chaanaalii isii kana jalaa yookiin yuutuubii isii kana jalaa hatee fi sababa qaba. Namni waan tokko lafaa ka'een waan namaa fudhatu. Warreen dhageettan marti keessanuyyuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Chaanaaliin Munaa miliqee na bira jira. Isii irraa ari'adhee jechuudha. Munaa kiyyaa yoo na dhageette viidiyoo tana osoo ati quban qabin chaanaaliin waasi jalaa fudhadhee jiru gadhiisaa jira. Oromoo kiyya Munaa hin beektu marti keessanuyyuu miidiyaa kanarratti ana ammoo akka keessanii mitiitti dhiyeenaan beeka. Maaliif fudhatte chaanaalii isii maasii godha mucoota namaa boochistaa jechuun keessanii oolurra deebi'e sababni an jalaa fudheedhaaf sababa lamaa fi sababni tokkoffaadha waa isii jaaladhuuf jalaa fudhadhe. Sababni lammaffaadha ammoo namummaa inni jedhan sun waan na dhagameef jalaa fudhadhe. Akkamitti jechuun keessanii oolu akka qaba. Maaliif hoosni fakkaate namni atamma lafaa kaatee waan namaa tokko fudhattu abadan sababa waati xiinxaltee jechuudha. Ani jalaa fudheef aarii sirraa qaba. Isiin illee beetti maaliif akka itti aaree jechuudha. Maaliidhaaf itti aarii sadarkaa chaanaalii isii kana jalaa fudhachuu jalaa hatuu bahe sirri bareechitee beetti jechuudha. Munaa na dhagaa jirtedhe yaada. Tarii sibira jiraachuu danda'a. Sibira jiraachuu dhabuu danda'a garuu viidiyoo kana akka argitu abdiin qaba. Inshaallah. Kanaafi atuun beektaa waan nagootillee hin beektaa maasii gochuu danda'a xayyib carraan kan kee kana waan ta'eef chaanaaliin kan kee waasi kadhadhee dadhabee fi chaanaalii kan kees jalaa fudhadhee siin jedhaa waa ati nagoote waan beektuuf jechuudha. Kanaafi waan aartillee maasii gochuu danda'a gafeete aarii. استغفر الله واتوب اليه ابوك جبنا كيمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله واتوب اليه مناكو بريدوكو جرتارن بوكو ومدكشتي نيانغرا براسنين ديمين اني هذا وزي فايده ممكن مو زي فايده ما يوتيوب راتي ورنا بيتنا ورنا بيننا مو نبرا دام فونغي كانا انت لما مارياتي فولي رجلو كانا چاناني منا جلا فدت مور جتني في لك جلا فدني اني سي تقوسو جرمني چانالي سي جلا فدني چانالي سي نبر جرا اوروموكي واتك سين كدچو برباديتي منا ان بيتن سينا سي مما سي اسر روب ساباتي واسل بامتي ونسوني إمي مالي بشاني متي نمي لفك إيتي متي كاكاسيتير كفتي ميديا أفوتا إيتي بو جتولا كرامناتين اللي كرامان لك أسين أمدور بيا بوتي جتولا في فينيك سواء سي موداتي سينو سيني قودة جرتاني رديوي سيني فيهم يا أوروموكي يا أمتكشتي يا وردفتوتا أم زيفة أدا مناجر يا هردفتوتا مناتوبي مرتكي سنوي ورساليكي يا كان أدقيتني mucayyoontuun gargaarsa barbaaddi. Gargaarsa biraatii miti maallaqa isin raffeetu. Yuutuubiin kuni dalaguudhaaf waa lama barbaachisa guddum. Takkaffaa kuma takka guutuudha subscribe yookiin uummata. Lammaffaa sa'aatii 4,000 barbaachisa. Ammisi alhamdulillah subscribe guuttee jirti karaa sa'aatii kana hanqina qabdi. Kanaaf yaa hawaasa kiyya. Yaa ijoollee keenya mana madaamiidha. Yaa warri rakkinni munaa kuni isin dhukkubse. يا وركني منا كن هرب سن أورج ميتوتنا فيديو سي كان العلافي فيديو سي كان إرد الدبي آتي فيديو أما إسين أما دورا قد إسته إرد الدبي آفي يا لا في نراكو أمتك هنا جتودا يا أمني كينيا أورمو ركتم إن غرغرف غار أمتك برا جتودا نغاربي نغا حقيقة جتودا مجاو سوفي جلانتنا جتودا قويا جالله سيتي ولنتم كما ميقرا فداني كما دبا galchan jechuudha ittinaaf ulle miti sababni isaa maalidha ummata isaaniiti miti bara akkasi dalage ijoollee makeenya mana madaami keessaati ijoollee makeenya mana madaami keessa jiran wanda akkasii ka hojjete jechuudha kanaaf hawaasa kiyya yaa ummata jaalatama mee dura nama gargaaruun duratti nama dhaabbachuun duratti mee koota waliif dhaabbanna mucaawontu hamilee barbaaddi akka hamilee isii barbaachisa dhugaa rabbi hamilee haa taanuufi
namni tokko barbee hawaalee waasii godhu baate haizoo sibira jira jabaadhu yoo jedheeni namni sun jabaataa deema. Kanaaf karaa koomintii babbareedduu barreessuudhaan karaa viidiyoo isii irra deemtanii viidiyoo isin gadhiiste kana hunda ilaalaaf please gisii madalagaa jirtan jechuudha. Maaliidhaaf isii yoo viidiyoo ilaaltaniif faayidaa isii achirraa argattu jira waan ta'eef. Kanaaf kallattii kanaan gargaara. Please uummata kiyya qashti. Rakkinni kuni ana sirra ga'uu danda'a, sirrallee ga'uu danda'a. Hin beekamu waan ta'eef rakkinni kuni keessaa huyyuu rakkinni mana Arabaa keessatti mudataa jiru ta'aa jiru baay'ee ulfaataadha. Chaalenjii nu dabarsaa jiru guddoodha. Kanaaf warroonni chaanaalii gugurdaa qaban yaada nama tuffatanii isaanii si tuffatan dhibbatti akka waa ofii ka'aniiti akka waan lafaa kanii achi gahanii wayiiti uf laalan jechuudha. Waaqa kana uf laalan jechuudha. Sababni isaa anuma mana madaami jiru kana isallee guddisee isii achi jiru sanillee guddiste. Nama ijoollee yuutubaroota lafaa dhufu kana jabeessuu hin jaalatan. Maaliidhaaf uf tuuluu baay'eedha wanti hin beektan. Amma viidiyoo munaa jechuudha. Dhugaa rabbi viidiyoo munaa amma boottee gadhiiste jechuudha. Yuutubaroota gugurdaa laale jechuudha. Warra gugurdaa chaanaalii isaanii kumaataa mallaaqa mullaale. Garuu viidiyoo isaanii isa ujjala viidiyoo isa ujjalatti sheerii godhaniiti akka mucattiin tun jajjabaatti hamilee taatuuf hin ta'an. Sababni maali beektaa nama tuffatan akka waa ofii ka'anii achi gahanii wayiiti uf laalan garuu achi geesse anuma mana madaamii keessa jiru kana. Sima mana madaamii keessa jirtutu achi geesse harkuma keenya achi geessinee kaanee nutti boolan inshaallah nulli warra sadarkaa achi guddannee achi geenne namatti boonnu rabbiin nun taasisin. Duniyaan ani dhugaa rabbi akka dhuunfaa kiyyaatitti waan tokko jechuudha. Naa kenne ittiin boonee hiyyeessa qalbii cabsuu irra na dhowwachuusa filadha. Homaa naaf hin godhu waan ta'eef wanni obboleessa kiyya hin gammachiisne wanni obboleettii hin gammachiisne anaa faayidaa akka hin qabu. Tarii afaanii waa jechuu danda'a. Tarii afaanii nama miidhuu danda'a. Kanaaf malee gochaa nama miidhee argamuu hin barbaadu. Isin warra yuutubaroota gugurdaa jechuudha. Warra kaan jalaayyuu deemtanii waa barreessitanii. Warra kaan jalaayyuu deemtanii waa jettanii. Warra kaan jala deemtaniyyuu laayikii gootaniifi. Maal qaba mucayyoo waggaa 9 xaartee waggaa 9 miti guyyaa 9 mana Arabaa keessa dhaabbattee haqa kan kee dhabdee gamsi guba. Waggaa 9 keessa mana namaa keessa gubattee fiizikaalli ijoollummaa isii achi keessa dhumatee gaafa galtee wanni takkasee hin jiru jedhamu hagam nama dhagama xiinsammuudhaa namaatiifillee gaarii miti. Kanaaf uummatni keenya gugurdaan tarii viidiyoon kun yoo isin bira ga'e ta'e mucayyoon tuni gargaarsa barbaaddii gargaara homaa isin jalaan dhumatu. Viidiyoo isii sheer gootanidhaa fi yuutuubiin keessa homaa hin ta'u. Yoo hinaaffaan mataa isin fixe malee. Hinaaffarraa yoo ta'e malee yoo akkamiin bakka geetti rakkinni isii kun nu gammachiisa itti jettan malee viidiyoo isii sheerii gootanidha wanni yuutuubii keessanirra miidhaa hin finne akka miidhaa hin finne bareechitanii beektanii bareechinee beennanullee. Kanaaf uummata yeeqashtii warra sagalee kee dhaggeeffatan viidiyoo kee jalqabarra yoo isin mufachiise immoo dhiifama naaf godhaa. Sinin jedha haguma isin jaalala isii qabdan laaluudhaaf malee isin mufachiisuu fi miti sinin jedha. Inshaallah yeroo dhiyoo keessatti gammaddee akka namaati ijjattee akka namaatitti waan gaarii dalaguu jirti bi'idnillaahi ta'ala. Rabbiin aga feetillee duniyaallee yoo dhabanii waan fedhe yoo dhabanii yoo fayyaa qabaatanii fayyaa waa hunda dursa waan ta'eef rabbi fayyaa isii kenneefi akka isiin sammuu ofiitiin tasgabbooftee jiraattu kan godhuu qabu ana si'i jechuudha. Amma cawatan wajjin hin dhalanne dhugaa rabbi haqiiqaa jechuudha. Wajjin hin dhalanne firummaa walitti hin qabnu garuu namummaa fi islaamummaa fi oromummaa walitti qabna. Kanaan na dhukkubsee inshaallah warri chaanaalii gugurdaa dubbiin kun isin laallata dhugaa rabbi. Chaanaalii isii hadha mucawatana sheerii godhuu dirtanii akka dholtootan kan guyyaa takkatti gaddeebi'eetiin waan hun qabda hunda isinirraa kaasuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf wanni qaban yeroo qaban yoo nama itti gammachiisan irra gaariidha isiniin jedha. Yoo isin balleessan immoo dhiifama guddaa dhiifama naaf godha uummata qashtii. Hawaasa kiyya ani fungeen keessanii warri nan beekne immoo asumaadhaan maqaa kiyya Ummu Huzeyfaadhaatitti barreessaatiin deema barbaadan maatiin haa ta'a. Yoon barbaanne immoo daruurii rakkoo takka hin qabu. Fedhinnaa keessan irratti hundaa'aa jedheeti nagaan naa jiraadha marti keessanuu. Munaa kiyya wallahi viidiyoo tana odoo isin argi waraabee gadhiisaa jira. Munaa kiyya yoo dhageette yoo argite daalattiitii dhiifama bareedduu kun waasi jaaladhuu fi waasi kabajuu fi wanni ati keessa dabarsee dhukkubseef dubbadhee. Kanaaf bareedduu dhiifama asin jala hundi keessanuu nagaan naa jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Turtii gaarii hawaasa koo.